Naannoo Oromiyaatti bara baajataa bara 2017 piroojeektiiwwan gosa garaagaraa 34,900 ol ijaaramuun ifoome. Piroojeektiiwwan naannoo Oromiyaatti ijaaramaa jiran ilaalchisuun jaana pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdiin ibsa miidiyaaf kennaniiru. Bara 2017 kana bifuma wal fakkaatuun xiyyeeffannaa kennameen Oromiyaa keessatti piroojeektoonni qaama garaagaraatiin tajaajila garaagaraatiif oolan keessattuu bu'uuraalee misoomaa akkuma duratti isinii kaase bishaan, daandii, ibsaa, fayyaa, jallisii xixiqqaa dabalatee jechuudha. Manneen barnootaa mootummaan hawaasa keenya humna walootiin piroojeektoonni 34,922 qarshii biiliyoona 200 fi biiliyoona 44 fi tuqa 45 ta'an hojjetamaa turaniiru. Piroojeektiiwwan ijaaramaa jiran keessaa piroojeektiiwwan 27 ol ijaaramee xumuramuun eebbaaf qophaa'aniiru jedhu obbo Awwaluu Abdiin. Eebbi piroojeektiiwwan kanneen marsaa lamaan kan gaggeeffamu yoo ta'u, piroojeektii buleeyyii fi piroojeektiin haaraan kan keessatti argamu ta'us eeraniiru. Waliigalaatti akkuma dura isinii kaase piroojeektiin 34,000 fi 922 keessaa akkuma isinii kaase 24,000 ol kan ta'u humna hawaasa keenyaatiin piroojeektoota hojjetamanii. Kuni baay'inaan illee maallaqaan illee parsantii 73 ol kan ta'u hirmaannaa hawaasa keenyaa karaa garaagaraatiin hojjetame jennee fudhachuu dandeenya. Akka waliigalaatti bara baranaa piroojeektoota 34,000 duratti kaafne keessaa piroojeektiin 27 fi 280 parsantiin 78 qarshiidhaan immoo biiliyoona 212 ta'u amma xumuramanii eebbaaf qophaa'anii jiru. Waggoottan arfan darban keessatti piroojeektiin gosa garaagaraa 71,600 ol xumuramuun tajaajila hawaasaaf banaa ta'us ibsanii jiru. Akkaatuma kanaan tirendii asiin dura ilaalle 2013, 14, 15, 16 fi 17 keessatti wal duraa duubaan piroojeektii 11,000 bara 2014 piroojeektii 20,000 bara 2015 piroojeektii 19,912 bara 2015 piroojeektii 20,000 fi 664 waliigalaan waggoottan arfan darban kana keessatti piroojeektoota 71,647 xumursiisuun tajaajilaaf fi hawaasaaf banaa gochuun danda'amee jira jechuudha waggoottan darban. Jalqaba irratti mootummaan xiyyeeffannoo hojii nageenyaaf kennee hojjetaa tureen nagaan waaraan argameera kan jedhan obbo Awwaluun bakkeewwan tokko tokkotti ammas rakkoon nageenyaa mul'ataa jira jedhu. Bu'aa nageenya waaraa argameen hojiiwwan misooma piroojeektii hojjetaa jirra kan jedhan obbo Awwaluun karoorri badhaadhina waggoottan shanan darbanii hojjetamanis raawwiinsa gaariidhaa dubbatu. Warri ergamanii bitamanii nagaa hawaasaa booressan uummata nagaa irratti tarkaanfii mallee warri fudhatan tokko tokko dhokatanii bosona keessa socho'anii miidhaan qaqqabsiisan akkuma jirutti ta'e. Isas raayyaa ittisa biyyaa keenya wajjin ta'uun humnoota nageenyaa keenya wajjin ta'uun hojiilee gurguddaa hojjetameen yeroo ammaa kana karaa hiika qabu nageenyi hiika qabuu fi waaraa mootummaa naannoo keenya keessatti fiduun danda'ameera jira. Waan kun ta'eef hojiilee misoomaa keenya harcaatti tokko malee hojjechuu dandeenye jira. Kanaaf inni jalqabaa hojii nageenyaati. Gama kanaan hojii hojjetameen injifannoon guddaan dhufuu danda'ee jira jennee fudhachuu dandeenya.